Obboleettiin isin amma suuraa ishii asirratti argaa jirtan kun guyyaa muraasaan dura miidiyaa irratti sagalee ta'aafi jedhamee heddumminaan sagaleen ta'aafi Oromoon gargaaraa ture. Sabni kamillee sheer gochuudhaan obboleettii kana gargaaraa turan. Har'a obboleettiin kun kunoo obboloota ishee bira geessee jirti. Rabbiin galata guddaa argatu, Waaqayyo galataa argatu. Keessaaf immoo obboleewwan obboleettii kana bira dhaabbatanii haala kanaan obboleettii kana qaama ishee guutuudhaan maatii isheetti ishee gashan warrabduum tijaazaa isaanii haa kaffalu. Keessaafuu nama angalateeffatiin kan hin dabarre kan qaama ishee irraa dhiqxee rifeensa ishee sirreessitee uffata itti uwwistee akka obboleettii isheetti ofitti qabdee akka isheen nama taatee biyyatti galtu taasiste gahee guddaa kan qabdu obboleettii biddeen gurshaa jirtu kanadha jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Isin biras nagaan haa jiraatu isiniin jedha. Egaa obboleettii kanarratti guyyaa muraasan dura guyyaa 3 akkas guyyaa 2 gidduu obboleettiin kun kan isheen hojjechuuf deemte biyya Kaatariidha jechuudha. Kan isheen hojjechuu dhaqxe biyya Kaatar viizaan ishee biyya Kaatar ta'ee osoo jiruuti. Araboonni immoo hojiin isaanii waan gaarii hin hojjetanii waan nama gammachiisu wanta nama gammachiisu hin hojjetan waan ta'eef ishiin biyya Kaatar deemtee osoo achuma jirtuuti. Xiqqoo mucaan kun sammuun ishee akka biizii ta'uu ta'eera. Teenshinii irraa kan ka'e ta'ee durumaan dhukkubatu achitti qabateera ta'ee waan isaa ani hin beeku garuu Waaqayyo haa beeku. Sababa kana fuudhanii geessanii Saudi Arabiyaa gashanii egaa Kaatarii fi Saudiin immoo daangaa walitti lixu waan ta'eef jechuudha. Geessanii imbaasii Saudi Arabiyaatti gatan jechuudha obboleettii kanaatiin. Garuu imbaasii biratti waan gatanii fi tikeettii kan danda'u imbaasiidha. Sababiin isaa otoo isaan ala bakka biraatti gataniiru ta'ee obboleettii kana gana uummatatu buufatee yookiin gargaaree wanta tokko go'eetiin gara biyyaa gasha. Obboleettii kana immoo imbaasiin Saudi Arabiyaa ni gashina maatii ishii barbaadaa jedhanii maatiin ishii akka barbaadamuuf sabni obboloonni namoonni argan hundumtuu fudhatanii galanii mana isaaniitti haala kanaan uffata irraa qayyaranii miicanii dhiqanii maal jedhanii nyaachisanii yoo isheen nyaachuu diddullee harkas hidhanii nyaachisanii obboleettii kana hanga maatiin ishee argamanitti jechuudha. Maatii ishiiti himachuu hin dandeenye bakka dhaloota ishee waa tokko himachuu hin dandeenye maqaa ishiitiifiin bakka dhaloota ishee wanti paaspoortii irraa arganii jechuudha. Irraa arganii maqaa ishee obboleewwan keenya achirraa dubbisanii gaafa miidiyaa irratti laayivii ijoollee tokkummaa fa'aa irratti jechuudha ba'anii uummanni barbaadee himachuu hin dandeessu ishee waan tokkollee. Akkasittiin gargaarsi uummataa ishii fi ta'eetiin jechuudha. Obboleettiin keenyi haaluma kanaan gargaaramte imbaasiin Saudi Arabiyaas gargaaree dirqama isaatii imbaasii fuulduratti gatan waan ta'eef hansaatii lammii isaatii waan ta'eef itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan mijeeffamee fi maatiin ishee argamanii jiru jechuudha. Miidiyaan kun waan inni nama fayyadne jiru keessaafuu wanti akka miidiyaa TikTok kanaa nama fayyade immoo hin jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan duratti namni tokko badee yoo jedhan badee yoo jedhamee hafa malee eessa dhaqxe maaloodha jedhamee hafa malee barbaadamee maatiin ufii argamu akkasumas immoo intalli ufii barbaadamtii argamtu ilmi ufii argamu kuni hin jiru ture. Uummanni sagalee gaafa walii ta'u jechuun waan qalbii namatti fakkaata. Dhugaa rabbi ani yeroo baay'ee maal asirraa lafuu na jechisiisa gin yeroo wanti tokko waan namarra ga'u hin beekan nagaa ufii ba'a. Amma obboleettiin kun haala kanaan hangala jettee itti yaanne akkaataa isheen itti galte kunoo argitanii jirtu. Kuniyyuu gargaarsa obboleewwan keenyaatiin obboleettii kana rabbi jaazaa ishii fi haa kaffalu akka isheen itti faana rakkatte dhugaa dubbachuuf haati ufii illee hanga kana nama faana hin rakkattu jechuudha. Makarsiti nyaadhu jetti hin taa'u jetti hiitee seeraan nyaachisti uffata isheetti qayyarte yeroo isheen gara eerpoortiitti geessuudhaaf kaate sana dhugaa baay'ee tokko kan garaana nyaatte jechuudha. Obboleettiin kun bakka yeroo dhiquu irratti illee makaraa dadhabbii akka kana dugdallee na dhukkube bakka cinaachi kiyya na dhukkube na daddarbatte maaloo jettee odeessitti argitaniitu TikTok irratti baay'een keessan jechuudha. Garuu
namni hanga kana aarsaa namaa kaffala ilmi namaa hanga kana aarsaa gaafa saba ofii lammii ofii fi aarsaa hanga kana walii kaffalani dhugaa dubbachuuf anaan akka hedduu tokko akka kanatti gammadeetiin hin beeku jechuudha. Erga aarsaa itti kaffalanii immoo dadhabbiin isaanii galma ga'eetiin jira jechuudha. Kunoo ganama har'aa obboloonni ishee maatiin ishee ufanii kunoo booleetti ishee fu'atanii jiru, viidiyoo waraabanii jiru, suuraallee kaasanii jiru, yeroo isheen xiyyaara keessa jirtus kaasanii jiru. Yeroo isheen maatii ishee bira geesses kaasaniitiin jiru jechuudha. Kunoo obboleettiin kun teenshinii keessa kan galtedha malee hin fayyite. Rabbiin ishee haa fayyisu. Waaqayyo araara ishee fi haa godhu. Sammuu ishee nagaatti, qalbii ishee nagaatti ishee haa deebisu. Maatii ishee immoo baga Waaqayyo qaamaan ishee qaama guutuu baatee qaama guutuudhaan deebi'uu isheettu. Maatii ishees baga gammaddan jennaa. Uummata Oromoo haala kanaan gargaartanillee hundumti keessanillee ulfaadhaa kabajamaa dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee akka kanaan haala kanaan wal bira dhadhaabachuu jechuun waan qalbii miti jechuudha. Akkasittiin ilmi namaa ilmi Oromoo akkasittiin gaafa nama gargaaru hedduu tokko nama gammachiisa jechuudha. Akkasittiin yaadamu garuu isheenis yaadne hojjetadhee akkuma namaa shaantaa qabadheen gala jetteetidha. Waaqayyo lafa jirtanitti isin haa eegu dhugaa dubbachuuf yeroo yoo akka tasaa jechuudha. Keessaafu namoonni biyya adda addaa isin fudhatanii deeman jechuudha. Araboonni keessaafu biyya tokkorraa gara biyya tokkoo yeroo isin safarsiisan yookiin deeman diiraa sana keessaa ala jechuun fakkeenya Saudii keessa jirtu yoo ta'e Saudiin ala yoo isin geessina jedhanii dhugaa dubbachuuf dursaa himadha yookiin didaa maatii isaanii bira taa'a yookiin immoo manumatti na dhiisaa ji'aa malee iddoo nama geessan hin beekan. Namoota baay'ee haala kanaan dabarsanii olii gad deddeemsisan miidhaa namarra geessisu jechuudha. Maaliif eenyu gate kan jedhamu himamuu hin danda'amu, barbaadamuu hin danda'amu. Amma kan isaan geessanii gatan Kaatarirraati jechuudha. Jarri ishee gatan suni wallaalamuu danda'u. Eenyu akka geesse Kaatarirraa akka namoota hin beekamu. Fakkeenya too biyyuma Saudii sana keessa ta'e hanga tokkollee imbaasiin dhiibbaa godhee paaspoortii ishee barbaadee paaspoortii ishee sanarrallee nama kam akka ta'e mirga qaba jechuudha. Mirga qaba barbaadamee ni ba'a. Yaani injira ashaaraa waan hundi ni jira waan ta'eef inni bahama ture. Garuu ishiin kun Kaatari'a waan ta'eef namni wanti isaanii doosee yookiin immoo waraqaa warra Kaatar dhaqeeffattashee baasuu hin jiru jechuudha. Mirga isaan kan isaan qaban lammiin Itoophiyaa kan Kaatari Kaatar keessatti kan Saudii immoo Saudii keessatti jechuudha. Kanaaf yeroo madaamiin gara tokko deemna isiniin jedhanii fayyaa obboleettiin kun tarii fayyaa yeroo mana baate tarii immoo fayyaa ta'uu dhiisuu dandeessi hin beekamu Waaqatu beeka. Namoonni fayyaa taatan garuu biyya tokkorraa gara biyya tokko deemna yeroo jedhani maaliif akka deeman sababa isaan deemanii adda baafachuu yaala. Akkasumas immoo maatii keessanittis himachuu biyya kana deemaa kana jettanii namatti hiriyoota keessanitti himachuu yaala jechuudha. Kuni baay'ee nama fayyada. Akkas jettee turte biyya akkasii jettee turte kan jedhamu baay'ee tokko nama fayyada jechuudha. Namni nama gargaara akka kanaan gargaaranii fayyaa isheetti kunoo amma ishee gashanii jiru. Fayyaa ishee isaa Rabbi ganama ishee fi uumetti immoo Waaqayyo ishee adeebisu isiniin jedha hordoftoota keenya. Lafa jirtanitti isiniin immoo ayyaanni Waaqayyo Rabbiin keessan lafa jirtanitti isin haa eegu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.